Mucaan kun gurbaan maafiyaa kana waliin diraamaa yookaan taatee kana hojjete lallabaa wangeelatti yookaan hojjeta wangeelatti barsiisaa wangeelaa ture. Yeroo gizee achi turu sanitti akkanatti gombisaa akkana dalagaa ture akkas hojjedhaa ture jechuu nutti ibsuu fi diraamaa kana dalaganii jechuu. Amma komiin irratti ka'ee jennaan fiilmii turkii hojjedhe fiilmii hindii hojjedhe jechuun naman baasu. Yoo dogongora ta'e dogongora jedhanii fudhatu malee ka kanarraa hafe fiilmii turkiiti fiilmii hindii jechuun namni nama dhaga'u namni sammuu qabu jechuudha. Tokkoffaa warri gara amantii kanaa dhuftan sallamtoonni yookaan warri amantii kanatti seentanii adaba baradha naamusa bara. عليكم بالسكينة نت مسلمني شيكس قمنا بيكس قمنا عالمس قمنا أمانتي تلفتن كنا أفارسو جتني أفمئسو جتني وليقد في داني فيديو غرا غرا تاتي غرا غرا دلايداني دعواني سنغوتن انجلو جاتشو جيرا نمني سنربيكو جراج الراكنا أمانتي تلفتن كباجا برادة ufiifuu dura lafa gaa ar'uma shaadaa qabatanii wamanin viidiyoo fi taatetti fayyadamu ajandaa barbaaduuf olii gadi nama fiide viidiyoo nama walii waraabuun daawaa miti. Daawaan naamusa mataa isaa qabaa jechuudha. Kanaafuu rakkoo nama daawaa godhuu hin qabnu rakkoo nama waa himuu hin qabnu namni marruu waa himaa jechuudha. An viidiyoo kana booda abdirratti waraabu. Abdilleef deebiin qabu jechuudha. Maaliree inni dhugaa qaba wamaneen durriyoonni maafiyoonni ajanda barbaadan bakka maraan isa fiiganii viidiyoo irraa waraabuun qabsaa keenya jechuun nabiyyi keenya jechuun hin boodallee nafu. Waamichi irra deddeebinee isin godhu namni amantii islaamaatitti dhufu kun ufumaaf dhufa lubbuu ofiitiif dhufa. Waan gaarii dalagatee karaan kun sirrii jedhee itti amanee dhufa. Ibadaa godhuu qofaa waan islaamni tokkorraa eegamu dalagu. Yoommoo dandeettii ga'umsa barsiisuu qabaate naamusaa fi adabaan barsiisuu jechuudha. Sinigalee amma ayyaanni kiyya namni lama seeratti hin dhiyaatadhe abdiin qaba. Gareen asirratti maafiyoonni maqaa amantiitiin amantii kaan xureessaa kaan leellisaa iyyituufi gareen amma hooleeyyiin biyya arabaatuun gandaan walitti teemtee gandaan walitti qabamtee nama tumtee gastii fiddee miskiina karaa deemu jireenya dhoogitituuniin seeratti dhiyaatuu qabdii jechuudha. Rakkoo kana duuda duubaa hooggantoota garee shaadaatiitu jira. Rakkoo amma biyya arabaatitti wal tumsiitu tan hooggantoonni garee shaadaa duuba jiran. Gareen shaadaallee shaadaa qabadhu ashaaduu garee shaadaa jedhanii haayilaandii afaanitti nama tumaa turan. Giddiin nama isaan jalan deemne ajjeesaa tumaa balleessaa jechuun isaa sanirraa kaatee ijoollee waan beeyne muka huddutti wal dhiibutti jirti jechuudha. Kanaafuu gareen tun lamaan turtus bubbultus akka seeratti dhiyaattu abdii qabaa jechuudha. Kanaafuu namni namummaan itti dhaga'a taatee ama miidiyaa irratti deemtu sigalee taatee ama miidiyaa irratti deemtu. Mee amma ganama kana akkuma tasaa ta'ee jooyin godhee laayivii wayii durbummaan qabne ajjeesa fixaa. Ta durbummaa qabdu immoo fudhadhaa akkamitti beeynaa jedhanii kuni barsiisummaadha billaahi aleeka kuni barsiisummaadha. Aalimni waa beeku namni waa beeku isinirraa qaanfate viidiyoo keessan kana yoo nama waliin laallu qaanfanne waan isin haasotan sheeka taatanii nama waa barsiisu taatanii waan gadi bu'aa akkana waan maafiyaan duriyyan hin hojjanne yoo hojjatan viidiyoo keessanitti qaanfanne. Namni gariin immoo ummata waliin duultaa warra wangeelaa beentee daggaftana nuti haqa daggafna haqa waliin dhaabbanna. Abba feete aalima feete ta'e imaama masgiida guddaa tokko ta'e waan ati kararaan jiraanin kararaan jirtuu siin jennaa jechuudha. Fayyaa ta'a mashguula marra.